Orazi Entertainment sagantaalee garagaraa kan bashannansiisoo ta'an kan isinis barnoota irraa argachuu dandeettan muuziqaa haarawaa vaayinii koomedii diraamaalee garagaraa akkasumas intarvii namoota bebbeekamoo kwalitii HD dhaan argachuu yoo barbaaddan YouTube gubbatti Orazi Entertainment subscribe godha. Orazi Entertainment kan ummata Oromoo. Torban kana maaltu ta'e guyyaa lamaan sadan dabran kana maaltu ta'e artistoonni Oromoo maal jedhan jechoonni wantoonni artistoonni Oromoo OBS gubbaatti bahanii dubbatan namoota hedduu muufachiisee jira. Artistummaa keessaa bahan gariin ammoo gaarii godhan kan isaaniin jedhus ni jira. Baay'inaan warroonni dhugaa dubbachuuf warroonni sirrii jiran artistoonni Oromoo jedhan deeggartoota mootummaati. Yaa kun dhugaadha. Nama Afrikaatti jaalatamaa biyya Arabaa kanoo dhaqxe maqaa isaa kaafnaan paaspoortii malee dabartaban viizaa malee dabartaban maqaa isaa kaafnaan addunyaan bare. Enough of that. Waan hundi keenya arginu anammoo yaada gamanaallee osoo wantan goone yaada madaalawaa ta'e kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Artistoonni Oromoo jechoota hedduu dubbatanii jijjiiranii walitti deebina. Inni bira Injiinar Taakkalaa Uumaa waa'ee hojiirra ooluuf maaster pilaanii lammaffaa maaster pilaanii yookaan maaster kiilaan kan Abbaayee Tsahaayee fa'aa Maqaleetti galchee yeroo lammaffaaf bulchiinsa mootummaa Dr. Abiyyi mootummaa OPDOtiin hojiirra ooluuf yeroo jedhu hayyoonni dursanii odeeffannoo marsaa hawaasaa gubbatti gadhiisanii jiru. Haaluma kanaan Injiinar Taakkalaa Uumaa ija soogidda dibatee lakki wanti kun sobaa jedhe. Walitti deebina kan nama aarsu kan nama gubu kan ibidda namatti qabu waa'ee dhumaatii barattoota Oromooti. Lubbuun ilmaan Oromoo yeroon isiin itti gatii dhabde yeroon isiin bu'aa tokko malee balleessaa tokko malee Oromoo ta'uun yakka itti ta'e yeroo ammaa kana hundi keenya itti walii galla. Walitti deebina sagantaa kana yeroo biraa itti deebina waa'ee aktiivistoota warreen duraan dhugaa saba kanaa dubbachaa turan warreen OMN irratti beeknu hardhaan tana Dr. Kabajaa Obbo Lammaa Magarsaa caala maddamarii hubachuudhaan walitti baquu paartii badhaadhinaa hubachuudhaan ummata Oromoo yeroo isaan barsiisan argina. Ajab toonaa itti deebina sagantaalee biraatiin waa'ee kanaa sirriitti kan walitti deebinu ta'a. Namoonni kunniin eenyu akka ta'an isinu beekuun ni dandeessu hammasitti tilmaamaa nu eegaa jechuudha. Inni biraa kan amma har'a dhimmi xiyyeeffannoo itti goonu dhimma sadii kan artistoonni Oromoo dhugaa dubbachuuf dhugaa saba kanaa dubbachuudhaan bara dukkanaa keessa dhugaa saba keenyaa dubbataa turtan kabajaa guddaa isiniif qabna isin jaalan hardhallee borullee an akka dhuunfaatti akkasumas akka yeroo as gubbaa taa'ee dubbadhu Orazi Entertainment bakka bu'ee dubbadha akkasumas dhimma yaada dhuunfaa kiyyaas yaada kiyya jedhee dubbadha akka Orazi Entertainmentitti an waan natti dhagahamuu miti ka dubbadhu madaalawaa godhee waan gamana jiru waan gamasis jiru dubbadha. Dhimma dhuunfaa kiyyaa ammoo kunna ilaallata jedhee dubbadhe jechuudha. Maaliif sagantaa kana irratti namoota hedduu affeeruuf deemna. Akkasii sagantaalee isin hin eegne waan Oromoo keessatti hin baratamin wantoota hedduu qabannee dhufuuf deemna. Rabbiin nu haa gargaaru kasanii walitti deemina. Artistoonni abbaan fedhayyuu mirga dubbachuu qaba. Waan itti dhagahame artistoonni Oromoos waan itti waan isaanitti dhagahame waan isaaniif fakkaate dubbachuuf mirga qabu. Uummanni Oromoos yeroo isaan qeequu yeroo isaan komatu abdii waan isinirraa qabuufi waan jarri tun kaleessa dhugaa keenya dubbachaa turanii har'a ammoo maaltu kana godhe Oromoon hardhallee gadadoo keessa jira dhumaa jira Oromoon hardhallee Oromoo ta'uun yakka ta'ee jira bara kana yeroo kamiyyuu caala haalli bulchiinsa biyya bulchu biratti Oromummaan yakka sabaaf saba Amaaraa keessatti fiinxaleeyyiin
Amaaraa sooshaal miidiyaa gubbatti kan nuti arginu wantoota isaan oofan lafa irrattis jibbansi kun lafa irratti gadi bu'ee bartoonni keenya dhumaa jiru. Suuraan amma as iskiriinii gubbatti amma isin argitan kun gujiidha. Barattoota haayiskuulii baratan warra kutaa 9-11-12 baratu 5 deeggartan jedhanii uffata irraa baasanii akkanatti simmintoorra ciibsanii garafaa jiran ilaala. Waa hedduu garaa nama nyaatu. Wallagga kumaandee poostiin bulaa jirti. Namni guyyaarraa dhumaa jira. Gaaffiin uummata Oromoo sirni Oromoon waggaa 50 dura qabsaa'ee ofirraa buuse hadhas bakka wayyaaniin waggaa 27 itti awwaaltee baasanii duratti leellisaa jiru. Kanaaf artiistoonni Oromoo mirga dubbachuu qabu. Hin qabu, sirriitti qabu. Garuu uummanni Oromoo illee yaada irratti kennachuu mirga qaba. Dhugaa dubbachuuf namoonni isaan yaada isaan jedhan kana deeggaranis ni jiru. Baay'inaan immoo dhugaa dubbannu deeggartoota mootummaati. Akkuma sooshaal miidiyaa gubbatti argaa jirru waa'ee artiist Hacaaluun dubbateerraa eegalle jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa qabsoo uummata Oromoo keessatti nama shoora olaanaa qabu, qabsaa'aa bara dukkanaati. Hardhas artiist Hacaaluun wanti ati hubachuu qabdu uummanni Oromoo akkuma atiin yaada dubbachuu qabdu waan nu bakka buutuuf artiistii keenya jedhee waan si jaalatuuf yeroo yaada komii sirratti kaasu kara biraatti hin fudhatini. Tarii yoo itti amantataa yookaan immoo yaaduma qabattee itti fufte jechuudha. Garuu akka uummataatti uummanni waan si jaalatuuf yaada ati kennite irratti kun jedhamuu hin qabu yeroo kanatti waan jedhamudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa yeroo kanatti hayyoonni keenya Maqalee deemuun dogongora jedhee mirga isaati. Mirga qaba. Anamma yeroo kana jiru Hacaaluun mirga qaba. Yaadni uummataa hoo maali? Diinni wayyaaniin ammaan tana biyyee uffatteerti. Rakkina Oromoo irraa hin qaban. Akka sabaatti nu arrabsanii hin beekan. Yaa dhugaadha. Rakkinni wayyaanee inni guddaan beela'anii bosona seenanii akka bosonaa bahaniin saamuutti eegalan. Saamuuf ammoo aangootu nama barbaachisaa. Aangoof ammoo ajjeesuu hidhuun dirqama jaraati. Kana jechuun waan isaan nu godhan hin irraanfannaa miti. Garuu hardha taaktikaalii yoo yaanne jechuun yaanni namoonni hedduun kaasan taaktikaalii jechuun yeroo tarsiimoodhaan yeroo ilaallu waan kana yaadan namootaati. Anilleen yaada kana akka dhuunfaatti sheerin godha. Taaktikaalii waan kana yeroo ilaallu ammoo tarsiimoo qabsoo Oromoo keessatti diinni afaan nu gahe. Diinni masaraa mootummaa keessaa nu gadi nyaataa jiru. Diinni lafa irratti hardhas jibba irratti oofaa jiru, barattoota keenya fixaa jiru. Diina tokko diina kana loluudha qabna. Ammallee waa'ee waltajjii federaalistootaa kana kan silaa qopheessuu qabu uummata Oromoo ture, OPDO ture. OPDO'n waan kana hin goone hayyoota marii federaalistii Adaamaa irratti qopheessuuf turan hunda nu goran hin dandeettan jedhaman. Maqalee maaliif deemtanii osoo hin ta'in Maqalee maaliif deemtanii osoo hin ta'in Maqalee deemtanii waan isin hojjettan maali? Rizaaltii isaa haa laallume. Hayyoonni Oromoo warreen fakkeenyaaf Profeesar Isqeel Gabbisaa waan jedhe bu'aa Oromootiif taanan Maqalee miti azaabayyuu hin seenaa jedhe. Kun yaada guddaadha jechuun yaada yoo gadi teettee ilaalte kun anamma akka kiyyatti kaayyoo qaban Maqalee maaliif deemanii osoo hin ta'in Maqaleetti maal hojjetan? Wanni isaan Maqaleetti hojjetan paartiileen federaalistoota tokko ta'anii gadi bahan wanni nuti argine san. Warroonni yaada Hacaaluu deeggaran ammoo almost jechuun maaliifii warra mootummaati jechuun sooshaal miidiyaa gubbatti akka arginu deeggartoota mootummaati. Wanni isaan jedhan yaadni Hacaaluu sirriidha. Maqalee warra nuufite irraanfachuu hin qabnu dhugaadha. Garuu wayyaaniin har'a biyyee nyaatteerti. Diina ofitti baay'isuu hin qabnu. Wayyaaniin akka uummataatti nu hin arrabsine. Hatuuf uummata keenya fixan. That's all. Afaan keenya dirqiin fudhadhaa hin jenne aadaa isaanii nurratti hin feene kun dhugaadha beeytanii jechuun uummanni Oromoo illee ofitti hin dhiisu. Qabsoon uummata Oromoo achi bira dabarteerti akka dabarte yeroonis akka hin hayyamneef waan beekaniifi garuu hannaaf uummata Oromoo fixan. Kanaaf Profeesar Isqeel Gabbisaas ta'e artiist Hacaaluunis wantoonni isin kaaftan fakkeenyaaf viidiyoo sanirraa wanti an hubadhe rakkina mootummaa kanaa hin dubbachuu hin sodaattan.
hin barbaanne viidicha guututti daawwadhee jira. Hin barbaanne baay'ee kutaa tokkoffaa daawwadhee kutaa lammaffaa hagammaa yuutuubii irra waan gadhiifame natti hin fakkaatu. Isaanis yoo yaada addaa qabatanii ka dhufan taate walitti deebina. Kanaaf isinis mirga qabdu. Kanaaf amma duuba dhugaa saba kanaa maaliif akkuma kalee diina afaan diina fuuldura dhaabbatanii sirbaa turtan har'a dhugaan saba kanaa maaliif isinitti mul'achuu dhabeedha. Komiin uummataa hangama kiyyaan deebii uummataaf dhiisaa uummanni isin maal jettan? Dhimmi lammaffaa dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinneeti. Hojiirra ooluu maastar pilaanii magaalaa Finfinnee hayyoonni Oromoo hedduun dookumentii jiru iccitii uummataaf gadi baasanii jiru. Ragaa wajjin jechuudha. Akkasumas injiinar Taakkalaa Uumaa fuula feesbuukaa irratti gadi bahuudhaan oduun kun sobaa jedhe. Yoo ka yaadattan taate bara 2014 yeroo qabsoon finiintu Abbaay Tsaayyee Faantii maal jedhanii maastar pilaanii jalqaba hin waakkatan. Lammaffaa immoo likkiitti isin galchinee hojiirra oolchina jedhanii OPDOtti dhaadatan. Sabboontan OPDO keessa jiran sagalee kana dhoksaan waraabuun uummata Oromootti gadi baasanii achi booda qeerroon warra likkiitti isin galchina jedhe san likkiitti galchanii gara Maqalee dabarsan jechuudha. Kanaaf wanti kun hagam takka nama baasadha. Mee barreeffama injiinar Ayyala Dagaagaa deebii injiinar Taakkalaa Uumaatiif kenname haa ilaallu. Taakkalaan kutaa magaalaa sadii dabalamuu soba jedhe. Wixinee labsii chaartara magaalaa soba jedhe. Leenjiin dhoksaan kennamuun sobaa jedhe jechuun wixinee kana hojiirra oolchuuf jechuudha. Taakkalaan lafa hedduu gurgurata jedhamee irratti haasamaa ture. I don't know. Kun dhugaa ta'eef soba ta'e garuu namoota hedduutu jedha sooshaal miidiyaa gubbatti sirri malee nama qeeqamaa turedha. Taakkalaan lafas gurgure jedhanii yeroo gaafatan soba jedhee. Ajaja muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin lafti kaaremeetira 15,000 ol abbootii qabeenyaa Amaaraatiif liizii qarshii xiqqoodhaan yeroo kennamu hoo quba qabdaa mo'aan gorrayyuu hin jirtu jedhe injiinar Ayyala Dagaagaa. Jawaar Mohammadis fuula feesbuukaa isaati irratti barreeffama isin argitan kana maxxansee jira jechuudha. Kanaaf yoo ka yaadattan taate wantoota itti Oromoon hagammaa sobame waa'ee Finfinnee ilaalchise qotee bultootaaf kaasaan yookaan beenyaan hin kafalama jedhamee ture saantiimiin takka hin kennamneef. Kondominiyeemiin Kooyyee Ficcee bulchiinsa Lammaa Magarsaatiin dhaabbate qabsoo qeerroo qabsoo Jawaar Mohammadiin dhaabbate yeroof callisanii amma hundinuu qoodame. Wanti itti hafe inni guddaan maali? Kutaalee kanneen kiiloomeetira 20 ol Finfinnee keessaa gadi bahanii magaalaa Finfinnee jalatti deebisu dhugaadha. Finfinneen mataan isii ta'an Oromooti. Haala amma jirutti ammoo Finfinneen jechuun yoo dhugumaan ta'an Oromoo ta'uu mootummaan seera mootummaa kan waraqarra jirutti amanee uummatatti gadi baase. That's good. Waan gaarii ta'uu danda'a. Garuu Finfinneen mataan isii ta'an Oromooti. Garuu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo ofiitti dabaltu namatu buqqaa aadaa Oromootu bada. Oromoon naannoo san jiru ikonoomikaalii kan isin beektan ammayyuu lafa hedduutu gurguramaa jira. Kanaaf asirratti injiinar Taakkalaa Uumaa faawulii kana keessa seenuu osoo baatee namoonni hedduun jechaa ni jiru. Kana murtee injiinar Taakkalaa Uumaadhaaf dhiifne jechuudha. Waan hedduu garaa nama nyaatu dhimma maastar pilaanii Finfinnee kanaaf barattoota hedduutu dhume. Wanta hedduu garaa nama nyaatu namoota hedduutu itti hidhame itti ajjeefame. Waa haala garaa nama nyaatuun ammas wanti hundi dhoksaadhaan yeroo uummanni lolu yeroo uummanni itti aaree gadi bahu ni waakkatu achi booda hojiirra yeroo oolchan argina. Injiinar Taakkalaa Uumaa akka dhuunfaatti bara qabsoo jabduu san keessa dhugaadha OPDO keessa taa'ee maastar pilaaniin kun bu'aa uummata akkasumas aadaa Oromoo diiguu hin qabu waan jiru irratti haasaa bareedaa ጆቲ ከኢዳም የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን።
ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል ድምሽ godhee jira kabajaa guddaa siif qabna haga ammaas uummanni Oromoo kabajaa siif qaba garuu erga maddamarii sirna walitti baqiinsaa kana miidiyaa irratti baatee akka waan sirni kun sirna gaarii yeroo uummata barsiisuuf deemtu uummanni jechuun harki caalu sitti muufatee jira kun mirga keetti ilaalcha siyaasaa feete qabattee adeemuun jechuudha. Inni biraa artiist Jaamboo Jootee akkasumas artiistoonni hedduunis waan kaasanii jiru. Paartiin Abiy Ahmed paartii badhaadhinaa EPP kana qabatee yoo gadi bahee paarticha mormuun hin barbaachisu jedhe. Paartii biraa dhaabadhaa jedhe warri isaa mormitanii isin filannaa jedhe. Tokkoffaa Abiy Ahmed OPDOtti ce'umsi kun kan kenname akka amaanaatti yeroo jedhamu OPDOon akka OPDOtti uummata Oromoo bakka buutee akka ODP'tti bakka buutee haga filannoo nu haa geessitu filannoo booda Oromoon fedhu OPDO fedhu abbaa fedhe filatee OPDOon amma haala uumama jalqabaatiin sila baruma wayyaanee saniyyuu aangoo harka qaban ittiin fayyadamne ergamtuu turan malee osoo aangicha seeran itti fayyadamanii haadha rakkinni kun guutuun hin jiru ergamtuu turan jechuu waggaa 27 guutuu. Har'a ammoo eega dimokiraasiin dhufee sirni federaalizimii kun kan kaleessa hin turre jedhamu sirni federaalizimii kaleessa hin jira ture jira waraqarra hin jira hojiirra hin oolle malee kijiba federalizimiin hin turre maali ka jedhamu sun kijiba waraqarra hin jira seera mootummaa warroonni dubbiftan abbootiin seera nu qajeelchuu dandeettu waraqarra hin jira garuu hojiirra oole moo hin oolle waan jedhu achirratti hojjetama jedhee uummanni Oromoo itti callise har'a ammoo EPP'n sabummaan waan sabummaa jedhamu hin badaa paartiin fakkeenya amma PP'n bakka maqaa Itoophiyaa kanaani ajaji hundi kan dabru aangoon naannoleen aangoo hin qabanii individually namoonni dorgomanii deemanii paarlamaa seenanii saba keetti falmuu hin dandeettu. Kan ammoo kun qabsoo eenyuti qabsoo Birhaanuu Naggaafaati. Fakkeenya amma namtichi mootummaan naannoo Amaaraa haarofni maal jedhee ይሄ ከፊት ለፊት ያለው እኮ አረፋ ነው ጀደ ከፉልዱረ ጅሩኩን አረፋዳ ጀደ ሆመቸ ጀደ ዋይ ውህደቲ ከና ጀቹዳ እኒ ብራ ዮሐንስ ቧቧ ያለውን አሜሪካቲ ማል ጀደ ፍንፍኔ ሀርካ አማራት ከንዴ በፈኑ ወልት በቁ ከነ ቆፋኒ ጀደ haala hedduu wantoota hedduu ammaaf keessa deemuun hin barbaachisu kanaaf artiistoonni Oromoo wanti isaan beeku qaban duuba as irratti amaanatu itti kenname Abiy Ahmed fakkeenya amma nama wahii atiin biyya biraa deemuuf mana kan kee bakka bu'ummaa waraqaan kennitee fi namni sun bakka atiin jirratti yookaan amaanaa itti kennatisan dhoksaan gurgure yookaan maqaa fi itti deebifate jechuudha. Kanaaf ammoo aangoo hin qabu uummanni Oromoo kan silaa qabsoo qeeroon 5,000 olitti wareegamee galmaan gahee Oromiyaa walabaatu ijaaruun hin danda'amu ture wareeginni tarii dabaluu danda'a. Garuu ammoo obbo Lammaa Magarsaa amanuudhaan qabsoo sana itti kenne uummanni. Lammaa Magarsaa dhiibamee har'a moggatti darbamee jira kun maaliif isin hin gubne. Kanaaf wanti isin beeku qabdanii Abiy Ahmed aangoo kan EPP jijjiiru OPDO uummanni Oromoo OPDO ODP'tti amaanaa kenne. Yoo haga filannoo nu geessaa jedhe as jidduutti isaan paartii kana jijjiiruu paartii maqaa sabaatiin dhaabbate kana jijjiiruu mirga hin qaban aangoo hin qabanidha kan uummanni jechaa jiru. Alaa kulli haal kanas walitti deebinaa garuu yaada keessan akka yaadatti akka dhuunfaatti isiniif kabaja. Kan biraa namni Abiy qeequu namni Jawaar qeequu namni Lammaa qeequu Oromoo miti jetti kijiba kun yaada fudhatama hin qabne. Abiy yoo balleesse hin qeeqama Lammaan yoo balleesse hin qeeqama Jawaar yoo balleesse hin qeeqama. Ilma namaati jechuun hundinuu. Kanaaf haala biyyi keessa jiru kan argaa isin dhugaa Oromoo tan akkam dubbachuun isinitti ulfaate moo waan afaan isin qabe jira gaafii ummataati. Kaleessa dhugaa saba kanaa dubbachaa turtanii har'a ammoo maaliif hin dubbannedha. Isan bira dabree haala mootummaa kana deeggaruu fakkaatu. Mirga keessan you have a right kan irratti mirga qabdu. akkasiiti inni biraan mallee dhimmi
dhimma artiistotaa kana yoo hagana jennee hin gaha kabiraan mallee wantoonni hedduu garaa nama nyaatu waan hedduutu jira waan hedduullee dubbachuun hin barbaachisu waa'ee artiistota Oromooti akkuma isin beektan amma warri artiistonni Oromoo parsantiin 99 jireenya gadadoo jiraatu jireenya rakkoo warri dhugaa wajjin dhaabbate warri iddoo kaleerraa hin ka'in jechuudha isinis warri yaada mootummaas deeggartanii yaada feetan qabdan akka dhuunfaatti mirga qabdu kun freedom of speech ummanni mirga akkuma isin dubbachuu mirga qabdan kan isin deeggarus kan yaada keessan isin hin falmus garuu kan isin deeggaru caalaa namni isin dhagahuu qabdan warra isin qeequ kana keessas waa fudhachuu akka qabdan abdii guddaa qabna hadhaaf waa'ee artiistota Oromoo asirratti bira dabarrechuudha galatooma dhimmi itti aanu fi dhimmi hedduu garaa nama gubu waa'ee barattoota Oromooti dhugaadha yeroo kanatti lubbuun barattoota Oromoo gatii dhabdee jirti lubbummaan ilmaan Oromootu gatii dhabdee jirti akka sabaatti tuffatamnee jirra tuffii kana kan fide ammoo tuffiin kun masaraa mootummaatii dhufee yeroo nama du'e namticha nama nyaataa warroota nama nyaataa masaraa mootummaa keessaa Dr. Abiy Ahmad meeyoo kadhatti kaayyadattan taate masaraa mootummaa san galgaluma san seenee intervii jalqaba irratti Minilik faarsaa ture nama biyya kanaaf waan hedduu hojjetee nama faarfamuu qabu jechuudha osoo namni tokko hin gaafatin waan kana jedhee maybe viidicha yoo kaagarruu isiniif maxxansa እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያላትን ቅርጽ ከያዘች ጊዜ ጀምሮ በጣም ታላላቅ መሪዎች ነበሯት የራሳቸውን አሻራ ጥለው ያለፉ መሪዎች ነበሯት አፄ ምኒልክን ብንወስድ ነበር አሁን ያለውን መልክ እንዲይዝ ትልቅ ተጋድሎ ያደረጉ ከዚያም ባሻገር በወራሪ ኃይል ሀገር እንዳትወረር ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው ወደ ሀገራችን ቴክኖሎጂ እውቀት እንዲመጣ ጥረት አድርገዋል እሳቸው የነበራቸውን ዘመን ለልጅ ኢያሱ አሸጋግረው yeroo sirna du'e kana lafaa kaasanii faarsan maaltu dhufa warroonni deeggartoonni leelliftoonni sirna kanaa akka lafaa ol bahan hin beekamu Abiy kana hin beeku jibbansi fakkeenyaaf adaduma ilaalchi uummanni Oromoo nama du'e irraa rakkina hin qabnu widoonnaaf garuu nama nu ajjeese nama nu fixe yeroo nu irratti faarsan uummanni Oromoo kan obsuu hin danda'u kana sagantaa biraatiin walitti deebina inni biraa barattoonni Oromoo fakkeenyaaf amma yeroo dheengaddaa barattoota hedduu dhabne torbaan lama duranatti fakkaata almost ji'a gahinatti fakkaata barattoota hedduu dhabne viidiyoon barattoota Oromoo kanas jiran uummanni Oromoo achi nuuf baasaa barattoota keenya naannoo Oromiyaatti nuuf ramadaa jechaa ture uummanni Oromoo barattoonnis kadhachaa turan barattoonni 3,000 barattoonni lakkoofsan 3,000 lakkaawaman Oromiyaatti baqatanii Oromiyaa keessa jiru barnoota irra hin jira waan takka garuu barattoonni naannoo Tigraay guyyaa rabshichi ka'ee konkolaataan dhufee fi naannoo Amaaraa keessaa bahanii naannoo Amaaraatti barachaa jiru akkasumas barattoonni naannoo Amaaraa hedduun Oromiyaa gaddisanii hardhan naannoo Amaaraatti barumsaanii eegalanii jiru kan Oromoo kunoo qumaarii biraatu jira hayyee kun gaariidha erga dhumaatiin hangas ga'u hundi ta'een booda kaleessas Baardaar Gondaritti Waldiyatti barattoota keenya ajjeesuun itti fufee jira barataa abbaan waardiyyaa eegee umrii isaa itti fixee yuunivarsiitiin gahate poolisiitu tumee ajjeese eenyurraa mirga eeggannare moo dhumaatii barattoota Oromoo kanatti mootummaan qumaariin inni fayyadamu maali kun gaafii uummata Oromoo hundaati hayyoonni Oromoo uummanni Oromoo guutuunis maal jechaa ture barattoota tana jibbansi jiru kun jibbansa yerooti miti jibbansa sabaati kun argaa jirra waan mara jibbansa sabaati jibbansa Oromummaati wanti kun waan dhaabbatu miti haga wanti hundi sirraa'u barattoonni keenya Oromiyaatti nuuf haa deebi'anii jedhan barattoota amma dhuman kanaaf eenyutu itti gaafatama mootummaa mataa isaatu itti gaafatama yeroo sabni biraa du'u ibsa kennama gaafa burraayuu sana waan ta'e argine mootummaan gadi bahee dhiifama gaafatee yeroo barattoota Oromoo maaliif wanta akka hin dubbatamne miidiyaan naannoo Amaaraa yeroo barattoonni isaanii Oromiyaa keessatti rakkatan maali jedhamu sa'a 24 gabaasa
miidiyaan mootummaa kana ittuma dhiifna maraafuu bara amma haga ammaatti barattoota nama 7 oltu dhume gara nama 40 ol bakka isaan bu'an hin beekamu haga amma jechuudha. Baardaar, Gondar, Waaldiyaa akkasumas ammallee wanni kun waan dhaabbatu miti maaliif jibbi jiru afaan Oromoo haasa'uun yakka Oromoo ta'uun yakka uummata kana biratti kanaaf falli jiru barattoota keenya achiinuuf baasuudha falli jiru yookaan barattoonni keenya achi dhumuu hin qabanii duuti biyyaa wajjin hirriba jedhama. Kanaaf barattoonni keenya naannoo sanii baahuu qabdan. Silaa mootummaa nuuf yaadu mootummaa isiniif yaadu hin qabdanii akka sabaatti dhumuu hin qabnu barnootaaf deemtanii lubbuu teessan gabbartanii deebuu hin qabdanii. Kanaaf falli jiru naannicha naannoo Amaaraa gadhiisaa bahaadha. Kanaaf haalli jiru uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa qabsoo isaatti yeroon inni cimuu qabu amma. Yeroo kamuu caalaa qabsootti yeroo uummanni Oromoo cimuu qabu amma jedhaan akka mataa biyyaatti. Maaliif haala hamaa keessa jirra. Sirni waggaa 40 dura waggaa 40-50 dura uummanni Oromoo qabsaa'ee ofirraa bubbuusee sirni Minilik sirni nama nyaatan boollaa ol bahee jira. Jibbansi Oromoo wanta jedhee jira. Dhuma irratti akkasumas waa'ee kana bal'inaan ka irratti mari'annuyyuu ta'a. Waa'ee dhaabbilee Oromooti tokkoomtanii nutti gadi baatammoo sagalee ciccirtanii paarlamaa seentanii akka saree iyyuuf deemtan. Maaliif jechuun mariirra akka jirtan quba qabna wantoonni rakkisaan hedduunis akka jiran quba qabna yeroo uummata Oromootti dhoksuu hin dandeettanii dhugaa jiru uummataaf gadi baasuuf jechuun nulleen warri information qabnu dubbachuuf mirga qabna jechuudha. Garuu isin obsaa irraa paarticha maaltu paartileen Oromoo akka walitti hin makamne namoonni muraasni kan takaalaa nutti ta'aa jiran jiru. Garuu wanti isin beekuu qabdan yoo tokkoomuu baattan gaaffii seenaa jalaa hin baatanii tokkoomtanii hoggansa tokko fuulduratti as baaftanii sagalee caalmaadhaan mootummaa Itoophiyaa danda'e uumuudha jechuudha. Yoo ammoo kophaatti ka dorgomtan taate akkuma paarlamaa akkuma saree paarlamaa keessa teettanii dutuu iyyuu malee uummata Oromootiif waan takka hin gootan. Gaafas ammoo uummanni Oromoo waan godhuun beekaa. Gaafin itti aanu uummanni Oromoo amma yeroo kamuu caalaa qabsoodhaaf qopheessu amma ta'uu qaba. Haala garaa nama nyaatuun wantoota fokkattuu hedduu jira. Haadhaan xiqqoo sagantaa kiyya kan jalqabaattis waan ta'eef fuulduraaf sirrii walitti deebina. Sagantaan itti aanu maal akka ta'uu qabu komentii jalatti nuuf barreessaa. Chaanalii keenya subscribe godhaa, share, like walii godhaa, galatooma. Akkasumas editarri sagantaa kana obbo Muhyiddin Hussein galatoomii ulfaadhu akkasitti galatooma ulfaadhaa kan sagantaa kana isiniif qopheessee dhiyeesse Abdii Xayyibuu Waaqotii editarri Muhyiddin Hussein walitti deebina. Bye bye.